ijoolleen commenti video dhengadda hojjedhe irratti yaada gara naa kennitan galatoomaayi ijoolleen waa'ee video hiriyaa kee irratti pranki godhe tanan blockii na godhe isiniin jedhe yaada naa kennaa warra yaada naa kennitan galatoomaa ulfaadhaayi waaqayyoon isin haa eebbisu namni yaada namaa irraa waan baay'ee barata akkuma isin jettanii kun iimoodhaanii imoo qayyarii dawwal jettanii kun immoo balleessa suma jettanii anillee balleessaa kiyya immoo ofitti muradheen jira ofitti mureetiin jira balleessaa kiyya jechuudha akkuma kun immoo obboleewwan kee ergamaatiin beekee obboleewwan keetitti himii yookiin hirii maatitti himii balleessaa kiyya jedhiiti jettanii kuwwan immoo dhiisii ammaayyuu hin nuyyuu dhufa jettanii dhiirra akkasii miti isin jechuu barbaada dhiirri akka ofii fedha isaati malee akka nu jennu kanaaf osoo hin taane jechuudha jaalala keessatti isaan tokkittuma aarra namaan deebi'an dafanii jechuudha warroonni beektan hin beektan keessattuu warri biraanki hin beekne kun amma nam barsiisan malee warri biraanki hin beekne baay'ee ulfaataadha ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo siinlee baga nagaa taatan baga jiraattas hin jecha egaa hordoftoota kiyya kaa warroonni mana kiyyaaf haarawaa taatanii sabiskiraayibii gochuudhaanii maamila ta'ay dhugaa rabbii hin qorru kabalee karatti qorra jechuudha baay'ee qorra uffata kun darrabannee jirra jechuudha dhugaa footaan uffanni malee footaan illee na bira jira dhugaa rabbii naa kunuutu laala foota didira tadhee jala gubbaadhaan jechuudha yaa'uun qorra ijoolleen amma hin beektanii sirriitti kafanillee uffadhaa isin jechuu barbaada suma egaa gara yaada kiyyaatti waan deemu yaa'u dhugaa dubbachuufin ulfaataa nama hin beekne tokko pirankii gochuun ijoollee baay'ee ijoolleen pirankiin godhee hiriyoon keenyaa lolanii hiriyoo akkas jettanillee baay'ee jira maaliif nama hin beekne namni waa'ee akkasii hin beekne pirankii gochuun hedduu takka ulfaata si nama amma fakkeenya idoon pirankii na godhate bakkumatti faamasi na dhagaasi waan hodhus hin qabu jechuudha waan pirankii ta'eef nan beekas waan ta'eef maaliif jechuun akkamitti sintima nama miidiyaa fayyadamee sirriitti waa'ee kana waa'ee pirankii beeku waa'ee pirankichaa yookiin ta'uu isaa yookiin waa'ee sirriitti beeku ta'e malee waa'ee jaalalaa keessatti dhugaa rabbii namni tokko siif hin dhaga'u jechuudha kanaaf walumaa galatti kan balleessituun anumatu balleesse akkuma san immoo ani hiriyootatti ani imoo biraatillee hin qabu imoo kanumaan qabaa imoo lakkoofsa biraallee hin qabu ijoollee lakkoofsallee banadha jettanii hedduu takka galatooma garuu yaada keessanii fudhadheetiin jira yaada keessan maaliif yaada keessanii imoo gara qabu akkuma jedhan immoo ani maatitti illee hin himne obboleewwan kootti hin himne ani hiriyoota isaatitti hime hiriyoota isaa waliin haasa'a hiriyoota isaatitti hime rakkoon hin jiru naan jedhanii garuu malsii agammaa naan deebisne mucaan isa agammaa naan bilbilee kayaa oonan hinne bilookirraa innaa ijoolleetti himadheetiin jira jechuudha hiriyoota isaatitti himadhee waan akkanaati jedheetiin itti himee ture jechuudha garuu immoo naan deebisne garuu isin yaada keessaniif galatooma daaritti immoo hin bilbilee fi yookiin daaritti hin bilbilaaf jedhee yaadaa jira jechuudha kanaaf warri isin walumaa galatti yaada naa kennitan galatooma ulfaadhaa akkasuma immoo akkana ta'uu hin qabu barsiisuu qabanii keettanii yookiin pirankillee ta'e ammaan booda garuu yoon naaf deebi'ellee nan barsiisa waan tokko dafeet mani itti maa pirankis ta'e waan akkasii jedhaan malee barsiisee jechuudha akka namni kun baratu gochuun qaba malee yeruma tokkoon garuu kun yeruma tokko waan ta'eef hedduu takka rifatee jechuudha anis ol fuudhata waan jabaa irra gakkaa'e jechuudha innaa kanas niin jedha warroon immoo maatiitu beekaa maatiitti miyoo maatiin beekanii eekaa dhugaa rabbii maatiin beeka kaa'e maatiin beekaa dhiisitti gaa'elluyyuu dhiyaatee jiraan biyya ormaan jira malee ishee tiisiyaa ga'ullee naan jedha yoo nan galee sinii passotaa ishee dhugaa rabbii naa kanaafi waan kaa gizeessa guyyaa sanii akkas na godheefillee hin beeku anallee nan tuttuqe gaafa si tuttuqu waan akkasii kana si godhaa barra waa wayii si godha gaafa si tuttuqu barbaade waa wayii si godha jechuudha idaara tuttuqeetti dhaqee piraankiin godhe ani pirankii godhe namaa naantasaa akka hin beeku bar naantasaa ka'u baay'ee maaliif beektani bakka namaa waliin lolaa yookiin nama santu naa dhoodha yookiin bilookii na godhe jechuudha kanaaf amma yoo illee wala ummata walitti deebina garuu jechuudha qaamati maaliif yaa'u akkuma isiniin jedhe sanii
Ani fi inni nama yeroo dhiyootti gaala gachuuf deemaa waan ta'eef maatii beekaa waan hunda isaatu beeka waan ta'eef xiqqoo ulfaata. Mucaa sanuma keessa san aare irra caala san aare malee odoo waan biraa ta'e illee akkas deemaa akkamitti akkas jetti jechaa isaatii natti fakkaate. Ani immoo garuu na fahamaaf isatu na dhaga'uu dide isatu na fahamuu dide malee ani fahamuutu hin jira garuu akka inni aarus nama beekaa osuma hin beekuun godhe jechuudha inni. Kanaaf balleessitu anuma waan ta'eef anis ofitti muree garuu isatti na dhaga'uu dide jechuudha. Annaa kanaaf iyyuu ofii keessa illee godhina adaraa keessan adaraa yookiin duratti itti maatii biraankii godhaa yookiin fi yoo isin ibseessu hin dide jechuudha. Amma abbaan boodatti beekuma yookiin bakka yoo dafeetuma yoo waasan itti hima jechuudha. Anda isaanius waan kana agartanii mormuu hin dhaqe sirriitti mormuu dhaqe doon haga mormuu san dafeebu biraankii jedhee jala bahee ture. Garuu ani mormuu hin dhaqe sirriitti jechuudha. Anillee waa'ee biraankii kana sirriitti hin beeku. Namas baay'ee biraankii godheellee baay'ee hin beeku ani. Sababa saniif ani mormuu hin dhaqe jechuudha. Silaa hoggasuma odoon yeroo san jedhee bahuu hin danda'a jechuudha. Annaa akkasii lama nanjamu mamma ani hiriyootatti himeen jira. Amma daarettiin dawwalaafis hiriyootatti himeen jira. Amma immoo daarettii dawwaluufi qaba. Maaliif haga kana hunda tursiise qaadha. Yaa inni kutate ta'ee aarumuun isaan qaba ta'ee ani waan isaa hin beekne garuu nama akkas ijoolleen tokko nama siin barbaanne ta'uu danda'a. Laala nama akkasiitis miti maaliif nama inni kuni anaa miti ofii isaatiif natti dhufe ofii isaati gara maatirraan dhufe malee anaa manaa miti jechuudha. Inni bakka akkam akkanaan jettumaaf aara natti fakkaate yaa sirriidha namni hin aara keessattuu warri abbaa manaa keeti jettee yookiin haadha manaa kee jedhee inni seegatee wannu jedhu bakka hin aara maaf natti yeroo kiyya narratti gubdeedha hin aara dhugaa rabbi. Kanaaf yaa nama kanaa kana piraankii gochuun baay'ee ulfaataadha. Haga sanuu nama yoo barate ta'e yoo fakkeenyaaf waa'ee miidiyaa sirriitti beeka ta'e yoo namni sun piraankii waan adda addaa akkasitti akkamii keenya kanatti miidiyaa fayyadame ta'e malee nama miidiyoota fayyadamni kana piraankii gochuun hedduu takka ulfaataadha dhugaa rabbi. Naa lamaan nyaamee yaa daarettii bilbilee tanaan viidiyoo lammataati isinii dhufa jechuudha. Daarettii bilbilee fi waan innaan jedhe akkasuma hiriyoonnis waan isaan naan jedhani sii bilbila naan jedhan jechuudha. Isa bira dhannee sii bilbilaa rakkoon hin jiru naan jedhanii jiran jechuudha. Akkanan godhee dhiifama jedheen bilookkina godhen jedheen midnaa hiriyoota bira deemne sii dawwala naan jedhani. Annaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akka kiyyaa kan taane ofii eeggannoo cimaa godhaayi. Yoo piraankilee gochuu barattan yookiin duuba tima dafa yoo gisuma san jedhaati moromsiisana dafaati amansiisaa yeroo san yoo piraankilee gootan dafaati daqiiquma takka keessatti jechuudha. Maaliif yoo isaan moroman dhiirri moromaa hin jaalatu sun dhugaadha dhugaa rabbi hin jaalatu dhiirri gaafa moromtuuni inni dhugumatti lakkaa'e. Amma ani wanti kuni isatu na dhaga'uudde malee inni akkuma dhugaatitti ilaala garuu kanatti na dhaga'uu didee aare jechuudha malee silaa osoo na hubata ta'e ani itti himeen ture garuu piraankila jedhee na dhaga'uu dide piraankina kanaa maallanaan jedhe piraankila jettaa sobdeen attaa laltaa jireenya kee irratti taphattaa maaf haga kana deemu hagan karaa kana hunda deemu maaf natti himnaan jedhe. Maaliif waan hundi isaa dhumatee jira waan ta'e wanti keenya waan hunduyyuu dhumatee jira jechuudha. Annaa baay'ee tokkoon gaddee ture dhagammaan an dubbisne maaliin na dubbisa isla nanii kenne ka blookii naniinne anis atuman jedhe ka silaa hundumaanuu na cife. Amma hiriyootatti madhe ka hiriyoonni isaanis marsinaa deebisanii amma bakka anillee yaa akka maatiin dhaga'uun barbaanne maatiin akka dhaga'uun barbaanne maatiin immoo anumarratti qabu akkan balleessu ofii kiyyaayyuu nan beeka waan ta'eef anumarra balleessan anumarratti qabama. Bakki maatii biraanis ga'uun barbaanne hiriyootatti hime saniin booda fumaafan daarettii dawwalaa fi isiniin jedhaa akkasii kanaaf adaraa keessan godhina akka giyyanteena piraankii gootanii bilookisiin godha jechuudha. Kanaaf irraa of eeggannoo godhaayu waaqayyo namaa eeguu dhugaa rabbii waan hin beekne tokko oduma jedhanii xirii jedhanii yoo itti badanii jedhan nama rakkisaa dhugaa akka qaldiisitti jechuudha. Ani akkuma qaldiittan piraankii godhadhee piraankii baasaniyyuu baane ani nama baay'ee piraankii mee amma piraankii kana yonna keerratti agartanii yoo ta'an piraankii biyyee nama godheen beeku. Anis godhu yennaan ka'ee godhe ka goonan waliin bilookii godhe. Bakka nas sodaadha beektanii yeroo baay'ee obboleewwan keerratti illee piraankii nama jedhadhee sodaadha. Nas sodaadha jechuudha bakka waan sodaadheef kanaayyuu natti ta'e jechuudha. Nanya nyaata dhaga'anii si bar ofuma kiyyaan balleessee bar
balleessaati yoo sofitti beekee ture garuu nagaru akka kiyya kan taane irraa barachuu kan dandeessanii nama tokko gaafa piraankii gootanii doorsati nama san barsiisaa piraankii waan akkana jedhaatti bakka akkasitti barsiisaa jechuudha. Nama waa'ee piraankii itti himetu illee hin beeku piraankii si godha illee hin beeku. An ol jennaan jedhaneetu piraankuma jennaan sanan jedhee bilbilee kigaan kun booda sanummoo sanan mormuun sin ajaa'ibu bar. Tan mormu kiya morma mati ba morman kiya morma mati jechuudha. Baay'ee mormeen sababa sanitti aarimu malee osoo hin dafee waan jedhu ta'e gisuma inni yookiin takkaa lama dubbatu sana lakki piraankis godhee piraankii taatee joon jedheen jiraadhe hanga kana hunda bilookii nan godhu jechuudha. Hanga kana hunda bilookii garuu anatu mormuun dhaqe mormuun hin qabu sila. Yaa Rabbi Dubbannu gamal gona reen madis namale balleessa kiyya ofitti fudhadheetu madhiisee bar dhugaa namni tokko waan ofii beeku ofitti fudhate gaadhaam ture adamma balleessaati ofitti fudhadheetu boodha akka ofii kiyyaa balleessee beekee daran san jedhe jechuudha. Silaasatti hin jedhu silaabba ala tololaa jechuudha. Garuu balleessan kiyya waan ta'eef ofitti fudhadheen jira. Kanaaf narraa barachuu dandeessanii nama miidiyaa hin fayyadamne. Yookiin immoo nama tokko eeguuf piraankii guutan daftanii itti himuu qabdan malee hin morminaan walumaa galatti akka gogan. Ani baay'ee mormiin waan ta'eef mormee naan bilookii narra dhaabe. Naakkas sin jedha keessattuu hiriyaa keessatti baay'ee mormsiisina. Daqiiqaa lakkatti maatii saniin boodatti piraankii dheedhaan. Waaqannaa akkasii sin jedha hordoftoota kiyyaa warri mana kanaaf haarawaa taata sabskraabii gochuudhaan yaadaa fi qeeqa qabaattan barreessaa. Waaqayyo si gargaaru jedhame. Komentii alatti bye bye sinin jaalladha. Siniif hin deebi'a viidiyoo biraati.